Efreem kan barreesse guyyaa kibxataa kan kadhatamu galata deessuu Waaqaa giiftii keenya dubaroo Maariyaam. Gonfoon abdii keenya jalqabni fayyina keenya hundeen qulqullina keenya dubaroo Maariyaamii ishee jecha Waaqayyoo nuuf deesseen dhugoome innis fayyina keenyaaf kan nama ta'edha. Erga nama ta'een boodas Waaqa dhugaa fi gonkaadha. Kanaafis dubrummaadhaan isa deessee dandeettiin da'umsa ishee dinqii fi kan dubbatamuuf hin danda'amnedha. Yaa qulqulleettii nuuf kadhadhu. Fedha isaatiin, fedha abbaa isaatii fi fedha Hafuura Qulqulluutiin dhufee nu fayyiseeroo. Dubra gonkaa kan taate yaa Maariyaam ulfinnii fi galanni dubrummaa kee olaanaadha. Waaqayyo waan si wajjin ta'eef surraa argatteetta. Riqaan yookaan yaabbannoon ishee Yaaqoob samiitii hanga lafaatti geessee yemmuu ergamoonni Waaqayyoo irra yaabbatanii fi bu'an argeesiidha. Yaa qulqulleettii nuuf kadhadhu. Lalistuu mukaa ishee Museen ibidda boba'u keessa otoo hin gubatiin argeesidha. Innis dhufee garaa kee yookiin gadameessa kee keessa kan bule ilma Waaqayyoodha. Ibiddi waaqummaa isaas foon kee hin gubne. Yaa qulqulleettii nuuf kadhadhu. Lafti qonnaa ishee sanyiin itti facaanesidha. Firiin jireenyaa si keessaa madde. Saanduqni Yoosef dhuunfatee fi warqee yookiin inquu ulfaata kan keessatti argatesidha. Innis fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosdha. Garaa kee yookiin gadameessa kee keessa bulee addunyaa kana keessattis isa deessee. Yaa qulqulleettii nuuf kadhadhu. Gammachuu ergamootaa kan ta'e Gooftaa kan deessee gammadii. Misiraachoo haaraa raajotaa kan taate yaa qulqulleettii gammadii. Waaqayyo waan si wajjin jiruu fi surraa waan argatteef gammadii. Addunyaa hundumaaf gammachuu kan ta'e jecha ergamichaa waan fudhatteef gammadii. Uumaa addunyaa hundumaa waan deesseef gammadii. Yaa qulqulleettii nuuf kadhadhu. Dhuguma deessuu Waaqaa waan jedhamteef gammadii. Yaa qoricha Hewaan gammadii. Isa uumamtoota isaa hundumaa nyaachisu harma kee waan hoosisteef gammadii. Haadha jiraattotaa hundumaa yaa qulqulleettii gammadii. Akka nuu kadhattuuf ija keenya gara keetti ol ni kaafna. Yaa qulqulleettii nuuf kadhadhu. Dubaroo yaa qulqulleettii yadeessuu Gooftaa mootii nuu deesseettoo fayyina keenyaaf icciitiin dinqiin sirra buleera. Dinqii fi miidhagoo taasisuun hunda kan uume waa'ee ulfina isaa dubbanne xumuruun waan nuuf hin danda'amneef haa callisnu. Yaa qulqulleettii nuuf kadhadhu. Gara tulluu Siinaatti kan ba'e abboommii yookiin seera Museef kan kenne fiixa tullichaa hurrii aara dukkanaa fi qilleensaan kan uffisee warra sodaatanii dhaabbatanis sagalee faagaatiin kan dheekkame qaama jecha abbaati. Yaa qulqulleettii nuuf kadhadhu. Yaa tulluu kasoominaan dubbatte kunis gara keetti kan bu'edha. Nama kan jaallate inni jijjiirama malee sirraa nama ta'e. Foon akkuma keenya dubbatuun dhuguma nama ta'e. Waaqayyo Hafuura Qulqulluudhaan garaa kee yookiin gadameessa kee keessa bulee dhuguma nama ta'e. Addaamin fayyisuuf cubbuu isaaf dhiisuuf samiirraa isa jiraachisuuf baay'ina dhiifamaa fi arjummaa isaatiin iddoo isaa duraatti isa deebisuuf dhalate. Yaa qulqulleettii nuuf kadhadhu. Ulfina dubroo Maariyaamii dubbachuuf namaaf hin danda'amu. Gooftaan waan ishee filateef ifa itti dhiyaachuu hin danda'amne keessa kan jiraatu inni dhufee ishee keessa bulee ji'a 9 garaa fi gadameessa ishee keessa bulee kan hin mul'annee fi hin qoratamne durummaadhaan isa deessee. Yaa qulqulleettii nuuf kadhadhu. Raajichi Daani'el kan arge dhagichi tulluu dheeraa irraa harka namaa malee ofiisaan konkolaatee jecha isa abbaa irraa ba'eedha. Dhufee sanyii dhiiraa malee dubroo irraa dhalatee nu fayyisee. Yaa qulqulleettii nuuf kadhadhu. Akkuma fiixa qulqulluu taate hundeen amantaasidha.
qajeeltuu kan taate amantaan abbootii keenya qulqullootaas Waaqayyoon kan deessee fi dubrummaadhaan kan jiraattu yaa qulqulleettii jecha abbaa nuuf deessee Yesus Kiristoos nu fayyisuuf dhufe yaa qulqulleettii nuuf kadhadhu. Yaa ulfaattuu gooftaa kan deessesidha jecha hin mul'anne kan baatte haati ifichaasidha. Erga sadeessee boodas dubrummaadhaan jiraatteetta galata guddaadhaan si galateeffatu. Yaa qulqulleettii nuuf kadhadhu. Jecha abbaa fi haadha kan taate yaa qulqulleettii dubroo Maariyaam dubbii waa'ee keef dubbachuu kan danda'u arraba kamidha teessoo mootii kirubeeliin baatan taate yaa ulfaattuu si galateeffannaa. Yaa haadha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gugee gaarii maqaa kee dhalootatti ni waamna. Yaa qulqulleettii nuuf kadhadhu. Haadhaa fi tajaajiltuu Waaqayyoo kan taate yaa Maariyaam gammadii. Isatti baattee ergamoonni ni galateeffatu kirubeelii sodaadhaan isaaf sagadu. Suraafeeliis utuu walirraa hin kutin kaattuu isaanii diriirsanii mootiin galateeffamu isa kana baay'inaa dhiifama isaatiin cubbuu addunyaa haquuf kan dhufe isa kanadha jedhu. Yaa qulqulleettii nuuf kadhadhu. Galanni Waaqayyoof haadha isaa dubroo Maariyaamiif ulfaata fannoo isaatiif hanga bara baraatti ta'u. Ameen.